Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tooftaatan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas ayyaana ji'aan waggaadhaan kabajame keessaa baga ayyaana cuuphaa abbaa keenyaa Yesus Kiristoos yookiin ayyaana cuuphaa kiristaanotaatiin isin ga'e isiniin jechuudha fi akkasumas kunooti ayyaana keenya har'aa akkuma dabarsaa jirralleedha. Kunoo haala kanaan hojjetanneetoo jirra isiniin jechuu jaaladha. Warri nyaachuu barbaadan koottaa nyaadhaa ina wajjiniini. Akkasii isiniin jedha kunooti bismillaahi wal manfus qudus. Kana fakkaataa isiniin jedha kan baranaan ga'e egereenis nu haa ga'u. Akkasii isiniin jedha warri akka kootii ka ayyaana gammachuudhaan dabarsitan akkanumatti gammachuun keessa fiixa isiniif haa ba'u. Warroon isin dabbaree ooltanis immoo dubbirtii keessan gammachuutti isiniif haa deebisu isiniin jechuu jaaladha. Ayyaana gaarii ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u. Farsoon keenyallee akkana jira akkatti diimata kunoo laala. Daabboon keenyas kunooti isiniin jechuu jaaladha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanitti hundumti keessanuu isiniin jechuu jaaladha.